Daafun yaada maaliif uummata Oromoo isaan booda jira jechuusan beekama. Uummanni Oromoo ati dhukkuba uummata Oromoo keessa jiru osoo beektu abalu gosa maarreetti abalu yoo barbaachisaa ta'etti haasa'uu sa'aatirratti maa barbaachiseedha baram. Wanni an sirratti wanni nan dubbadde san yoo badiidha jee uummanni gosti alaa baatee badiidha haa jettu viidiyoo kaasii irraa hin kaasa. Sanii alatti viidiyoon sanii kaatu beektee nama hedduu kaasii jaa viidiyoon akkuma jirtutti haa teessu. Dhimma viidiyoo kaasii hin kaasinii sitti dubbadheen beekan. Maana arrabsitee dhaabaran. Awwama fadhattin wanta kayoonatti hin fakkaatin adeemsuun naan toliin dhaabuun barbaachisaa ta'e karaa kayyan itti haasa'a. Na arrabsiiti na deebisi bakka kanaas yoo na deebiste ani maaliif isa arrabsee si deebisaati dhugaan sitti hima malee. Bakka akkasii malee ani amma deebisaa biraan kan waliif isaa keenyaani kun kalee na hojii asooyitee taphattee allafaa keetuma asuma jee ani sitti qoosu qoosaa maaltu fidere ana kajee miti bikka fete dhaladhu bikka fete guddadhu kajee ana. Ana deebitanii na nyaatanii na alan fattantee maaliif bartaniidha moo maaliif gosa alaa himattaniidha? Obboleessa kayya. Namuutu gosa qaba gosa irraa hajaan qabu ammallee sammuu ta'etti himen. Dhageesse? Odoon silaa gosa irraa hajaa qabaadde bakka feete dhaladhu bakka feete guddadhu bakka feete jiraadhu gosti akkanaa quba qabaadhu jeetin atis gosaa ol hin jirtu salamaas hin jee kuta ture. Jecha kiyya sayyoo ka dhugaan laalte jecha dhugaan namaa walii galchu Oromoo guutuu walii si galchu. Falmaa jechi san irraa komii takkas hin qabu. Akka ana gowwaa na goote achitti. Ana gowwaa na goote? Gowwaa na goote akka nama gartee bikka feete. Mee jechinu jechi xiqqaan kun akkamitti uummata dila kana aarsame. Obboleessa kiyya waan Oromoo keessa jiru osoo beektu beensi ibiddarratti beensila na hixee rabshaa maanurra dhaabdate. Sanirraan deebitee maan arrabsite? Si arrabsate hin jeen? Bakka ibsa ammaan na waan ati viidiyoo dubbattee achirrattis dubbattee jirta. Ani yoon belleesse. Qoy badiin ta'e gosa Harargee keessaa nabiyyiin sin ergamte jirti. Natti himee gosa Harargee keessaa. Nabiyyiin argame jira. Gosa Harargee keessaa? Nabiyyiin? Nabiyyiin argame jira. Nabiyyi miti. Gosa hunda keessaa nama jajjabaa. Nama jajjabaan jenneen. Ambiyaan argamte jirti. Ambiyaan argamte hin jirtu. Bas khalaas duuba maali wanni gosa walirratti dhaanu namuutu Oromoodha. Anama gosa tana mee isaan arjoominaaf laalladha jechuun badiidha yoo badiidha jette haa umara kon qabu. Obboleessa kiyya sa'a qabdiin siin jira wanni marti sa'aatti haasawan qabdi. Siin galle dubbiin? Wallahi. Sannaa galti ani waa hundaa beektee dubbachuu kiyyarratti ani gosa addaa. Amma inni lammaffaa ammas gadda naa dawwaltee arra deebitee waan arrabsitu maal sitti fakkaatteeti? Ambar deebisaa akka laggeeffatu akkanitti haasa'e Khadiir. Yaa salaam nan bifne boo. Maal jeesse nan bifne? Aayiboo hudduu walii qabadhu jiraadhu bikka feete dhaladhu bikka feete guddadhu maali gosti gosa caaltu jirtu dhugaa. Laakiin hudduu walii qabadhu taayin maaliif akka nama mul'attee ati gosa alaa tana faarsi taayoo jette haatuun bar waan biraa fakkaatti ibsa. Dhiifama ol gaafadhaa isinummaa kottu jiini isinummaa dhiifama waliin jaa akka Oromoo dubbisni. An kana dhibe ati ammallee gosa faarsutti ni amantaa? Dura gosummaa if baruu nu bareedaadha boo namni gosa hin qabne wayii sana qabe gosa dura bara Oromummaa dura. Oromummaa dura gosa duraa mire? Waa akkasi. Akkamitti dhufte gosi sun yoo ta'e Oromoon ta'e akkamitti gosi sun dhufte? Ayyoo waa balleesse waa godhe yoo waa ajjeese bar dura gosa tiyyaatti gaafatama bara eenyu gosti isaa jaanii gosa bar kadhiiga kafalu bar. Okay artistiin gosa hin qabu. Sa'aa namni artisti Khadiir martuu gargaara jirutti wanni gosa haasottanii maalidha baraan amma jibbaa gosa tokkootti illee qabu gosa irraas haja takka hin qabu maali jennaani nama biyya faranjii keessa yeroo faranjii yoo gaafate gosa hundi beektu biyyaan himatti si galee waan takkanatti hin fakkaattu. Dhageesse nuu gizee gollaalee gizee bakka gosa jechuun biyyatti akkatti beekutti hoggaa rakkattee hoggaa namni sirraa du'ee hoggaa makiinaan ta'e waa taate kana gosa teessi maddii dhaabbatti. Malee ani jibbeensa gosteetti illee hin qabu. Abadan namni gizee mara gosa isaa leelisu jibbeensa gosa biraa akka qabu nan beeka garuu. Ani jibbansa gosaati illee hin qabu ajaa'iba sittaati laakiin waan takka kaniin arku jecha xiqqaan tokkoof jechuma kanaaf akkamii haala tuqamaaf biitti guutuun as ba'uun immoo tuwwan nama rakkisiisaa. Biyya guutuu aboo haalli hobatti hin jirtu ilmaan afran qallooti dhaggeeffadhu yoo walitti deebine ilmaan abbaa tokkootiti dhaggeeffadhu. Sanni beekna Afrikaa akka jirutti beekna bar. Osoo beektee. Viidiyoo na waraabdee achirratti gadhiiftu ani kuni
Sittuine gosateettuine ani. Qoy gosa tuuta sin qabdu bar gosa tuuta sin qabdu ati nama dhageetti qabu nama miidiyaati karaa natti nama saaqaa jirtu sirrii miti waan ta'eef yeroo qabaa yeroo dubbatan achi keessatti Khadiir Haramaayaa jee seerrabse. Lakki. Khadiir Haramaayaa biraan viidiyoo naagaa jee. Bikka feetee dhaladhu bikka feetee guddadhu fi kana fi waan hunda jettee waan dubbatanii beektaa ibsa. Ya bikka feetee dhaladhu. Qoy. Bikka feetee dhaladhu bikka feetee guddadhu bikka feetee jiraadhu gosti gosaa oliin jirtu hudduu qabadhu jiraadhu anje Khadiir Haramaayaa jechuudha moo? Qoy. Hudduu qabadhu saniin. Qoy dubbiin tun eessa silaallatte Khadiir Haramaayaa deemtee ibsaate kootu amanii biraan jira kootu TikTok. Aboo. Ani narage ibsa ani afaanin ni namana wal dubbachuunis ni namana nama gaarii sisee duran. Laakiin ammoo egaa ati gaane na bobbaate anuma takka ungadu siisin beeku naasin beeytu dhugaadha jireenya kiyya jireenya keetii miti bikka feetetti deebisaa naa deebisuudhaaf ammoo ammallee arrabaa miti ani diqaalaa milaan nama diqaalaa qofaatitu gosa lakkaawanne diqaalaa qofa gosa lakkaawanne malee. Waa'ee gosa lakkaatu barna dhibdeetii miti gosa lakkaatu namni gosa hin qabnes hin jiru na dhaggeeffadhu. Ati maaliif uffatuma viidiyoo akka namaatti maaliif roorroo namni biraarree yoo oofe ati oofu qabdan irratti. Namni biraa tokko siittu sa'a malee sa'a namni artistii Oromoo guutuu kutaa 11 guutuu gargaarra jiru. Sa'a artistoonni keenya nu harkatti rakkatee jiru. Oromoon guutuun nu dirmadhaa jiru. Gosatti adda baasuu maaltu si barbaachisa? Amma haasa'u gaafa namni gosaan wal fixu sanuu haasa'u maa gabbaatee qabsanii naasiin. Hasan immaa. Mee ati akkamiin yaadde qooyaan kana deebi. Isa fidiitii isinummaan dhiifama wal gaafadha akkasitti irra qabbanoo itti. Akkamiin yaadde meete sa'aatan amma ati amma Khadiir martuuti yaaddetti moo Abbishuu ammaati yaaddetti. Mee tana qofa danaa baase. Wallahi isaan hundaafuu ni yaada maaliif uummata Oromoo isaan booda jira jechuusan beekama. Uummanni Oromoo ati dhukkuba uummata Oromoo keessa jiru osoo beektu abalu gosa maarreetti abalu yoo barbaachisaa ta'etti haasa'uu sa'aatanatti maa barbaachiseedha baram. Wanni nan sirratti. Wanni nan dubbadde san yoo badiidha jee uummanni gosti alaa baatee badiidha haajattu viidiyoo kaasii irraa hin kaasa. Sanii alatti viidiyoon sanii kaatu beektee nama hedduu kaasii jaa viidiyoon akkuma jirtutti haa teessu. Dhimma viidiyoo kaasii hin kaasinii